حلا مرحبا مرحبا بلينكي جالة متوتا كبجمتوتا congratulation اسمين جدا بقى جمدني اسمين جدا أنا نجمد ميشونو صوتا أولي تدينا مالك كتاي وركوبا كبا وركوبا كم نمو صوت ما نيجي ورتدينا أجو شو بربادي أكاسماسي مرمنا كنا فاراتاتان please like subscribe share كتشو دقتنا warri mawajjino tataa jirru like comment babbareeda fadila kamaali barreessuu dagatinaa isiniin jedha ana obboleetti keessan fadila kamaali isiniin jechuu barbaada kan yeroo dheeraa isin wajjin turte akkas isiniin jedha salaamatan dagan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota amantaa musliimaa akkam jirtu fayyuma bakkuma jirtanitti nagaa rabbii isin wajjin haa jiraatu akkasumas ashamaa harka fuunee jaalatamtoota hordoftoota warri amantaa kiristaanaa obboleeyyan keenya jirtu baga jiraattanii isin jedha bakkuma isin jirtanutti nageenyi rabbii fi raaxmanni hunduma keessanii wajjin haa jiraatu. Kan itti ati aansuudhaan fadilaa maal qabattee dhufte jechuu keessanii loo maali qabadhee dhufe wanti qabadhee dhufe hani gammadee jira baganaa wajjin gammadanii dadhabbii keessanii wantinii dadhabbii keessan jedhamu yuutuubaa ji'a dheeraa waggaadhaaf adeemaa rubbanii irratti hojjechuu kiyyaa yaadattanii jechuu barbaade kana hadha fadilaadhaan milkaa'ee yuutuubni kiyyaa ergamee sa'aatii 36 ittiin guutiin biyaan sa'aaduma 36 keessanaa deebi'ee alhamdulillaahi rabbil aalamiin awwal shii galanni kan rabbiiti galanni kan rabbii ol ta'eeti itti aansuun immoo galanni kan obboleeyyan kee jaalatamtoota kabajamtoota wajjiniin halkanis guyyaas osoo hin jedhin wajjin hojjetaa ruuti kan galanni kan keessanaa ta'u itti aansuun immoo warroota irratti na jajjabeessanii hundumtu na jajjabeesse hundumtiyyuu na jajjabeesse nan jajjabeessineetu hin taane hundinuu na jajjabeesse itti aansuun adda duree kan ta'e yuutuuba kiyya banachuu irratti na gargaaree Sumayyaa Indaa Hasan naaf galatoomee obboleettii kiyyaa Sumayyaa Indaa Hasanii godinyaa biyyattiis illee godinyaa biyyaati wajjiniin baranne asittis illee wajjiniin jirra yuutuuba kana banachuu kiyya irratti kan gahee taphate isiidha. Lammaffaa irratti nan dhiisa jedhee jennaanii kan hin dhiisin jedhee yeroo hedduu na gorsaa ture burtukaan tuub yoo viidiyoo kiyya kanaa yookaan akka dingataa argite galatoomisiin jedha obboleettii kiyya jaalatamtuu fi kabajamuutu atillee galtee nurraa baddee isiidha. Sadaffaa irratti kan hin galateeffadhu ammas nan dhiisa jennaanii Aniisaa binti Kadir isii obboleettii kiyya kana waliin hojjetaa jiru jechuudha. Aniisaa hundumti keessan nu beektu isiidha. Isiini akkanii yuutuuba kanaan dhiibna yeroo hedduu natti miteetti isiinillee akkas isiniin jechuu barbaade jalqaba irratti yuutuuba kana banee liivii seenuu ni dide jechuudha. Ammas immoo guuttachuus nan dide akkuma sodaadha waa kana naan galuu ni sodaadhe dhiisee subscribe seman kadhadhu mana namaas hin beeku baladheeran ta'a inni ijoollee liivii seene jira Samiraa kun Aminaa tuub beektanii hundi keessan hubartaniittu amma inni jirri liivii seene jedhanii ani maa hin seenare maaliin seen mana namaa deemu akkasitti amma guuttadhee liivii kiyyaas seeneetuma akkas jedhutuma sutaa waa yuutuubaraallee hin beeku obboleeyyin kiyya nu barsiisaa jirtan galatoomaati. Akkasitti hamma seetuwan jedhu gaamanatti mi'aawu jammaree hojiin isaa miidiyaa yuunivarsiisee nama miidiyaati miti nama miidiyaa irratti bees miti dhugaan eegasiyyuu viidiyoo hin bahu wallaahi maaliif viidiyoo jettanii silaayyuu araba dura deemaan jira hindii baangaalii durayyuu deemaan jira araba durayyuu gugguufaan jira jedheeti malee ani amantaan keenyas hin beektaniin eeyyamu viidiyoo kanarratti ol bahuusuma intinii kan amantuma xiqqeessutu akkuma argaman fiigamalee eeyyamu jechuu barbaadeetanii kanaafuu dhiisee booda kana viidiyoo bahuu jammaree yaani safuu cabsee viidiyoo baanee safuudhuma kiyya eeggadheetaniin viidiyoo bahee kan safuu cabsan irra hedduu jiranii kanaafuu obboleeyyan kee jaalatamtootaa fi kabajamtootaa viidiyoo kanaan kan dhumaatti viidiyoo hedduu isiniin waraabu walitti bidante daqiiqaa 10 na duukaa na hordofaa isin jechuu barbaada obboleeyyan kee kan booda kiyya jirtanuu namni milkaa'a
akkini milkaa'u beekamaadha. Maaliif itti waan dadhabdan itti milkooftanii dhugaa ani yuutuuba kanarratti hedduu dadhabee maal dadhabdee onaan jettan hundi keessaa kaa'uun viidiyoo kiyya argitan nu beektu ituma hojjechuu isaa wallaaluyyuu hedduu viidiyoo kiyyan irratti dalaga waan mataa kiyyan irratti dalage jedhee hedduu tokko irratti rakkadhee jira. Hedduun irratti rakkadhee kanaaf iyyuu jennaanii isinis yoo irratti haqa keessaniin yookaan qulqullina keessanii irratti hojjettanii hin milkooftani jedhee yaada. Kanaafuu maal jechuu barbaade hin milkooftanii hojjedhaa yoommoo hojjennee jennee silas wanti hundinuu harka rabbii jira. Ati kan kee qulqulluun hojjedhu darbuu dhiisuun harka rabbii jira. Garuu wanti qulqulluu ta'e immoo numa darbaa akka inni darbuu hin darbiin dhiisuun tura malee numa uraa jetteedhanii boombiin tura malee numa deebi'aa jechuu barbaadetanii. Kanaafiyyuu warri booda keenya jirtan warri yaadda artan viidiyoo keessan qulqullinaan irratti hojjedhaa isiniif deebi'aan kun wallaahi gaafii wanti na gaafatame jiru alhamdulillah ciqiccii minaamin jiru alhamdulillahi rabbil alamin galanni kan rabbiiti ciqiccii tokko sana kanatu kana ta'e minaamin yellam ana biran jiru inuma na gaafatame imeeliin ergee gaafan imeelii ergu imeeliin keessirree miti naan jedhame imeeliin keessa paaspoortiin keessirree miti jedhame nan rifadhee gidee sa'aatii sanatti jechuudha. Guyyaa lamaan dura rifadhee gaafan hin fiigee waraqatan irratti barreessu daftaraa irratti barreessee qaba gaafan fidu lakkaa'anatu bilbila qubee tokko dogongore paaspoortii irraa lakkoofsa qubee tokko dogongore lakkoofsa tun taanii qubee tokko dogongore gaafa itti kennu suma sitti dogongore jedhamee baname lakkoofsa mobaayilii qopheesse jedhamee lakkoofsa mobaayilii daareetti biyya naasaa achumaanii gara misiinjariitiini. Lakkoofsa mobaayilii silaa ergameera koodii jennaan koodiin achumaan dhufeedhaan naa kennanii alhamdulillah. Abbaan naa suni yeroonii ganamaa guyyaa jumaati gaa jumaadha viidiyoo kun guyyaan isinii dhufuun beeknu yeroon anaalii birra jiru baga gammaddee onii ta'ee jira yuutuubiin keenyaan jedhee wallaahi hedduu gakkoon gammadee liivii dhiiseen bahe dhugaa liivii dhiiseen bahe maaliif yaaddaan ture yaaddee guyyaa tokko garuu baay'een cinqamee sanaan booda kalaas kallee walii dhiises lamuutti deebiisin hojjedhoolee garuu intineedheen jira. Akkasii obboleeyyan kee jaalatamtootaa fi kabajamtootaa wanti isin jechuu barbaade hundi keessanuu galatoomaa ulfaadhaa isin jechuu barbaade ammallee wajjiniin jira yoomiyyuu hamma yuutuubarrii hojjetama jedhamutti wajjinumaan jirra wajjiniin haa turru. Wallaahi hedduu dadhabaan hojjedhe yuutuubara kana hojiidhaan hin argitanii mana namaa yoo naqe taa'ee rikkerdii namaan dhaggeeffadhu waan namni jedhu dhaggeeffadhu nan banaa wallaahi mataa tallaa jara ta'a bilbilli kiyya kaanii immoo feestaalee keessa fa'i taa'ee yookaan kursii jala lafa kaa'ama tokko immoo filafitii koo taa'a yoon isa tokkoon eerfoonii dhumaan filafitii koo jiru eerfoonii waa dhaggeeffataa jiraadhe akka illee koomentii ijoolleedhaa barreessuu hin qabu maaliif waan hojiin biizii na godhuu fi dhaggeeffadheetu mun kolfaa gisee tokko aga naa mijajaan barreessan ijoollee waan anaa mijitu fayyisee na dammarfa jedhanii anillee nama nan dammara alhamdulillah ni jirate jechuudha. Garuu anaa fi yeroo hin qabu sa'aatii sanatti jechuudha yeroo hin qabu takkaa yeroon kan koo hin ammaal kan viidiyoo kana waraabaruu takkaa yeroo hin qabu alhamdulillah fayyaan kan rabbiiti dhiyeenya kana yuutuubarri koo akkuma beekamu itoo mana duraa jiraadhe yuutuubarri kun hanga kana sa'aatii naan lakkaa'u maaliif viidiyoo irratti hojjechuu miti akka liivii irratti seenuun qabu mana sanatti hedduu rakkisaadha wanti hundinuu seenaa keessanitti meen ture. Amma dhiyeenya kana immoo mana hojiin dhufe kanatti madaamiin kiyya nama gaariidha jedheen ture. TV irratti ba'ee yuutuubiin kiyya TV irratti gaafa ijoolleen yuutuubii kiyya argina naan jedhanii kazzaa bakka hedduu rifadhee ammas namni wayii kan itti aansi galateeffachuu barbaadu. Baay'ee rifadhee biroontomaa abee miidiyaa haasila jirti. Abee miidiyaa jedha dhaqee abee akkasii edaa yuutuubara kiyya arganii kanaaf ani hin barbaadu nan dhiisa jennaani maa dhiista viidiyoo jiraa dhiista malee ati kan jiraa waa jiraa gadhiisuu dhiista malee lamu godin dhiisuu wadhi malee ati yuutuuba kee hanga kanatti dadhabdee kaateen dhiisinnaan jettee ammas itti aansuudhaan aniisaadha. Aniisaan illee lakkiin dhiisanii madaamiin kennuma sin dhowwituyyuu naan jettee gaafa sana guyyaa tokko liivii seenuu dhiisee sana immoo liivii abee jalatti hin gaafadhe ani sana akkuma beekan immoo keessaa waliin dubbanna. Asumaan madaamii koo gaafa sin irra kaatu akkasiin yuutuubara kee argitanii miti yuutuubara kiyya ani qaataa balee irratti hojjetaara nyaanni akka jirutti immoo achi jala gadhiifamee jiran jedheeni rakkoon qabu nuti keessan galinii ijoolleen keessan galinii malee hojjedhu dalagii rakkisuu jette.
والله سنة قسي أرجتي مو بور أرجتي مو إفتان أرجتي يدو تقول ربي بقى نكين ساق أبنا يود تيجي مالي في كل يعني أو في الثمن ما بيتم أو في الثمن ما كي يعني نيجي وجهتو جمر جتو أكاسن سنين جدا فيديو كي يلي مرة جه هجرة مالي فوجتني قلنا كيسني رتو جداتي ربين كيسني دواي كيسني سكاداتي إني ما دبر فتني جاهم الكون نمو نتو بركنا مسكينو تو يوم كاني نما الرامل كاو ثاني نتين كوني نقوهم فيدو بيتني تو كاني دنديني نما أكون ما كمي ديارتي دنديني رتو جني وهم قدار رجني يوتيوبر يكون نبرة دبر فتي مسكين توتا مسجد تنانو كينيا بيت كريستاني إيجارو دندا maaliif amantaatiin jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya nagalatoomaa isin jedha viidiyoo kiyya illee dhumarra gahee jira. Ammalirra deebiin nagalatoomaa hedduu gammadee isinis baga gammaddanii isin jechuu barbaada. Ammallee wajjiniin jira hanga dhumaatti. Viidiyoon kiyya dhuma gahee jira hanga dhuma viidiyoo kanaatti dhaggeeffachuun laayik, sabskiraayib, sheer gochuu hin dagatinaa. Komii qabdanuu fi qeeqa qabdanuu immoo koomentii jiranaa kaa'uu hin dagatinaa. Akkasumas hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu isinin jaalladha.